nagaa jirtu akkam nagaa jirtu unkaan deenummattuu nooruu isiniin jennaa nyaataa fi dhugaatii nutu isinii kennaa markaza daarul islaami kan eebbaaf dhufame isinumaa qophaa'ee diiminnis murame isin nyaadhaa dhugaa haga dandeessanuu ganamaan tolchine bakkuma teessanuu nyaadhaatii dhugaa kan feetan filadhaa ilaahiin ol ta'ee isin haa milkeessu gaara qaxxaamurtee laga keessa baddee ustaaza koo qaalii baga nuuf gammaddee barattoota wajjiin aamiin jedhimee dabareensi geette eega salaamtaatii achi sin deebisaa gara keessummootaa ummata musliimaa anaa dhufuu seenaa keessummoonni keenya isin simachuudhaaf markaza daarul islaam kabajaaf jaalalaan kaabaa kibbaa dhihaa warroonni dhuftanii bu'aa ba'ii hedduu imaltanii xalayaa waamichaa keenya awwaattanii guyyaa fi sa'aatii isaa kabajjanii markaza daarul islaam keessa argamtanii anaa dhufu seenaa hawaasa musliimaa hundumti keessanii ustaazotaa kaasee guutuun barattootii gubbatti ol bayaa isin jalan taa'inaa ustaazonni jala hin taa'inaa yaa ifaawwan diinii isinii galatoomaa ustaaz Saaladdiinii isin galatoomaa ustaaz Saaladdiinii bu'aa isin buuftan qarshiileen hin bitu beekumsa isin nuuf qooddan kan biraatiin adda sammuu keessan keessaa beekumsatu madda jazaa keessa rabbiin haa godhu jaannata achi isin deebisaa gara keessummootaa sa'aatiin affeerraa amma dhiyaateera waan feetan irraa sangaa fi re'eelleen xibsiin qophaa'eera nyaata aadas feenan hundu qophaa'eera caccabsaaf micciirraa akka aadaa keenyaa marqisni jira dhugaatirraa feenaan jira aananii kennettoo fi mirindaa daadhii cuunqaa dammaa irraa kan feetan qabadhaa galchine hiriira nyaadhaan dhugaa hundi keessummoota alhamdulillaahi guyyaan har'aa guyyaa gammachuuti markaza daarul islaam obboleewwan kan koo kan baga gammaddanii kan yeroo dheeraadhaaf lafa'aa turtanii har'a firii teessan kunoo agartanii dhugaa isinii gammadeera hedduu gammachuu keessanii laayikiin ibsadha bakkuma jirtanii takbiirtaa galfadha shukrii takbiirtaa galfadha yaa ustaaza keenya ustaaz Saaladdiinii waa'ee keessan himu jechanna hanqata yoo barbaade eessaa isin gita mee hanguma danda'u xiqqoo waa keessaa ibsa halkanii fi guyyaa nutti biistaatanii sa'aatii boqonnaa nutti biistaatanii arraba daddabee nu diriirsitanii rabbiin isiniif haa kafalu jazaa keessanii jannatul firdoosiin Allahu akbar galanni kee guddaa himamee yoon dhumaa abbaa hiyyuu hundaa uumaa nama beekaa karoora bareedaatitu nuuf akeeka bu'aan biyyaa buuftee lakkoofsaan danuudha si kijibuu jechuunis biyyuma ganuudha quraana barsiistee xiyyaaraan imaluu daandii haalaan fagoo gootee daftee galuu dhukkubsataa yaaltaa barsiisaa duniyaa hundaayyuu na caalta
amma xumuradhee jira ni asitti dhaabbadha dogongora jiruuf afoo inaa lillaahi assalaamu alaikum warahmatullaahi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota Zeenuu Subscribe godhaa, like godhaa, buleettii yaasiin jedha inshaallah. Walaloo bareedduu, walaloo ajaa'ibaa sagantaa adda addaatiif inshaallah chaanaala Zeenuu jedhu irraa kaatanii kutaa tokkorraa hanga kutaa 68tti argachuu ni dandeettan jechuudha. Walaloo jala galtanii jala deemtanii walaloo eebbaa Qur'aanaa, walaloo sargii, walaloo simannaa, walaloo adda addaa jechuudha. Wanni dhabame hin jiru chaanaala Zeenuu jala. Kanaafuu inshaallah hundi keessanuu akka ilaaltanii ittiin bohaartanii ittiin gammaddan kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha. Walaloo akkaan das nama jechuudha. Walaloo akkaan dhugaa rabbii jala deematii banaatii akkasitti dhaggeeffadhaa, irraa barreeffadhaatii. Sagantaalee keessan sagantaa himuutii fi sagantaa qilleensa fi lafarrallee irraa barreeffattanii inshaallah dubbisuu ni dandeettanii. Simannaa nama qopheessuu ni dandeettanii. Hiriyoota keessan ka biyya galuuf deeman, ka biyya irraa deebi'an ani haa dhufu baga nagayaa rabbi si haa galchuu. Wanti hundi chaanala kee jala guutee jira waan ta'eef chaanala kanallee subscribe godhaa, like godhaa. Chaanala kana guddisaa isin jala buleeyyantiya. Hedduu tokko chaanaalli kiyya hedduu gadi deebi'aa jira jechuudha. Kanaaf subscribe godhaa, like godhaati. Walaa jajjabeessinu obboleeyyantiya. Nuti silaa Oromoon wal jajjabeessu kana duuba jirra jechuudha. Warroonni afaan biraa dubbatan hedduu wal kaasan jechuudha. Nu himmootu obboleeyyantiya waan akkanaa kana rabbiin qoma kenna keessaa haa fuudhu. Wallaahi laazim. Hin fayyadu jechuudha. Maaliifuu namni nama keetii nama yaade, nama guddisuuf yaade rabbiin illee isa guddisa osoo inni hin beekne isa guddisa jechuudha. Kanaafuu laayik gootan malee biran tareen ofiin dhageeffattan laayikiin gootan. Subhaanallah mee harkumaa namni gatii kennu hin jira harkumaa namni gatii kennu hin jiru jechuudha. Yoo maali wanti kun waan gaariidha, waan nama gammachiisu dhageeffattanii malayaanii adda addaatu laayik gootan, kijiba adda addaatu laayik gootan. Waan silaa hin xaafne, waan hin taane, waan silaa rabbii walitti nama fidu laayik gootan. Kijibaa jala teettanii dhageeffatan. Keerii kana yoo dhageeffanne maal rakkoo qabu? Maal yoo wal dhageeffanne? Yoo dhageeffannee laayik goone maal? Dhageeffannee maa biraatarra yoo laayik goone nama hin gahin bira haa gayu. Yoo wal jajjabeessine maal obboleeyyantiya? Dhugaa rabbii mee nutti haa baratamu. Wal jajjabeessuun nutti haa baratamu isiniin jedha. Maaliifuu wal jajjabeessuu qabna. Yoo wal jajjabeessine bakka guddaa kenna. Ammallee isinis akkasitti garaan keessan qulqulluudha. Namaa guddina yaadda waan ta'aniif taateef isin immoo rabbi isin guddisa jechuudha. Kanaaf waliif haa dhaabbannu isiniin jechuu barbaadeeti obboleeyyantiyaa. Wal gadi qabuu hin qabnu. Wal bira dabarfachuu hin qabnu. Laayik walii haa goonu. Sabskiraayib walii haa goonu. Sheer walii haa goonu isiniin jedha. Kanaaf assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.